Shamaan harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaaf kabaja bakka jirtanitti isin haala qabu egaan daawwattoota hordoftoota keenya qophii jajjaboo qabannee isiniif dhiyaanne irraa amma xumura qophii keenyatti nu waliin turaan affeerra keenya qophiin keenya waa'ee biyyattiin itti jirtu akkasumas immoo wallootti jaarsa fi jaartii milishaan amaaraa bakka tokkotti ajjeesu ilmaan oromoo kan itti aansu oromiyaa keessatti ibsa ejjennoo shanee balleessine jechuudhaan kenname irratti kan dubbannu ta'a odeeffannooleen biraas gama dhumaatti kan argattanii egaan daawwattoota hordoftoota keenya chaanaala keenyaaf yoo haaraa taatan sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'a Arreedii Adam Tiyuubii hamma xumura qophii keenyaatti na waliin tura. Egaan akkuma beekamutti biyyattiin teenna haala keessa jirtu hundi keenyaan beekna lolli amma kan deemaa jiru gara Oromiyaa fi Amaaraatti akka isiniin jechaa turanii yaadattu isuma kanaan wal qabatee godina Wallootti haadha fi abbaa yookaan immoo jaarsa fi jaartii bakka tokkotti rasaasan ajjeesan jechuudha. Maqaa isaanis obbo Muhammad jedhaman yoo barbaadan jechuudha. Milishaan Amaaraa lola Oromoo irratti rabsuudhaaf jecha Oromoo Walloo biyya Wallootti akka aadaa Wallootti dubartii ajjeesuun gonkumaa waan hin danda'amnedha. Isiniif galee kanaafiyyuu milishaan Amaaraa ummata kana kakaasuudhaaf ummata kana lolatti seensisuudhaaf jaarsa fi jaartii mana tokko keessatti rasaasa walirratti haadanii jechuudha. Maal jechuudha kana jechuun samoona taayee waa'ee raayyaa fi walloo kanarratti dubbachaa ture lolichi mootu akkuma isiniif hime lola Amaaraaf Oromoo taasisuudhaaf jarri olaantummaa ofii kabachiisuudhaaf ilmaan Oromoo kana bakka tokkotti ajjeesanii maaliif ajjeesan beektanii akka uummanni walloo lolatti ka'uuf lolatti gaafa ka'an lolli irsi barsii wal nyaachuu Walloo fi Amaaraa achi keessatti uumama. Gaafa kana Oromiyaan hin dubbatti waa'ee Walloo. Sababa kana lola ho'ifatti jechuudha. Gaafa lola ho'ifatti aangoo barbaacha gaafiin gaafatan akka deebi'uuf fedha akkasii keessa waan jiraniif ilmaan Oromoo akkatti duguugaa jiran jechuudha. Oromoon kanaaf of qopheessuu qaba. Amaarri yaada guddaa qabdi. Oromoon sirriitti of jajjabeessee of itti qopheessuu qaba. Haa ta'uti inni biraa gama Oromiyaattis deebina. Akkuma beekamutti samoona kana liyyuu haayilii poolisii Oromiyaadha. Ummata abaa'oo shanee yookaan woboo fixuudhaaf kaayyoon isaan qaban guddaadha. Fixas jiranii woboonis ofirraa deebisaa jira haga tokko ilmaan Oromoo wal nyaachisuuf ibsa ejjennoon isaa baasan Oromiyaa keessa nama maqaa shaneetii fi nama hidhatee bosona jiru guutuutti barbadeessuudhaaf humni federaalaa gargaarsa nuuf godhuu qabaa jedhan. Kana jechuun maal jechuudha? Makkalaaqayaa saraawitiin akkuma TPLF lafarraa balleesse sanitti akkuma juuntaa boolla seensise sanitti boolla hunda nu wajji seenee warra bosona jiru balleessuu qaba jedhanii ibsa baasan. Mee ilaala namni akka sirna gadaatitti haa deebi'anii karaa nagayaatiin haa qabsaanii jechaa jiran. Isaan immootu komishiniin poolisii Oromiyaa tuni ummatuma kana balleessuudhaaf abaa'oo balleessuudhaaf olaantummaa ofii argisiisuudhaaf jecha labsii akkanaa labsan. Kanaaf namoonni qaama abaa'oo deeggartanii fi abaa'oo keessa jirtanii fi akkasuma woboo keessa jirtan of eeggannoo keessan cimsa. Ummatattiin gadheedha gadheen isin nyaatti sirriitti of eeggachuu isin barbaachisa lubbuu keessaniif yoo danda'ame Oromoonillee waan kana teessuma odaa jala teettanii akka waan kana fixxan kabajaan isin gaafanne jechuudha. Lubbuu Oromoo kan baatu arguun barbaannu nuti lubbuun Oromoo karmaletti kan baatu hin barbaannu. Oromoo bilisoome, Oromoo walaboome, Oromoo karaa nagaatiin qabsaa'e barbaanna. Qabsoo jechuun yoo nagaan jiraattee ummata keetiif dhaabbatte yoo duute immoo ummata keetillee hin dhaabbanne bar dhugaa dubbachuudhaaf qabsoon kenna kan kufise tokko maa inni beektaa? Biyya keetiif jettee akkas taate waan jedhamu hin ta'u. Biyya keetiif kan ta'uu dandeessu yoo lubbuudhaan jiraatte malee yoo duutee miti. Biyya keetiif kan dhaabbachuu dandeessu gaafa lubbuudhaan jiraatte qofa jechuudha. Kanaafuu sirriitti of eeguu qabdanii mee lola biyyattiitti deebina. Lolli biyyattiitti akkuma isin beekaa jirtan gaa raayyaan ittisa biyyaatii fi akkasumas poolisii federaaladha naannawa Tigraay keessatti sadarkaa cimaa ta'een fattashaa adda addaa deemsisaa jiranii hanga ammaatti yaa'u fattashaa deemsanii wantoota bu'aa hedduu argisiisanii fakkeenyaaf kaleessa itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Tigraay duraanii fi haadha manaa akkasuma ilma isaanii mana murtiitti dhiyeessanii jiranii mana murtiitti sababa shuguxiin lamaa fi meeshaaleen elektirooniksii adda addaa qabameef mana murtiitti dhiyeessanii beellama guyyaa 8 qabaniif akkasumas ammas
magaalota Tigraay waan jedhame Maqalee dabalatee magaalota xixiqqoo hunda keessa opereeshinii cimaatu godhamaa jira. Namni isaan barbaadan hanga garuu sirriitti nama Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el pirezidaantii isaanii jechuudha. Geetaachoo Raddaa, Abbooy Tsaayyee, Barakat Simoon namoota akkana ciccimaa kana barbaadaa jiran garuu warri barbaadamu hanga ammaa hin argatamne. Warra barbaadamu keessa namni cimaan argame jedhame keeriyaatti iyyuu waan hidhannatti fakkaanne sila namichi engadde dhabee iyyuu mana murtiitti dhiyaate keeriyaataan gamma mana murtiitti namni dhiyeessan jiru namni dubbatan jiru keeriyaattiin jirtu isiitu shakkii guddaan uumamee jira ammas maaliif isiitu gaafa duraa harka kennate mana murtiitti kan dhiyeeffatame hin dubbatamne hidhamteen hin dubbatamne hiikamteen hin dubbatamne homoo hin dubbatamne garuu kan dubbatame maalinni namicha dheengadduma qabanii itti aanaa isaanii kan duraanii qabanii kaleessuma mana murtiitti dhiyeessanii beellamni isaa guyyaa 8tti dabalameefi jechuudha. Waa'een keeriyaat sun baay'ee shakkii nama keessatti uume. Mungkin mootummaan deebi'ee ofitti makuu danda'a. Mucattiin tuni dhumarra biraa deemte illee akka tasaa ta'e mootummaa kana beektanii. Kanaaf jennaan shakkii guddaa uume. Haalli amma keessa jiru baay'ee fagaataniiran. Raayyaan ittisa biyyaa baay'ee biyyattii Tigraay jedhamtu san guutuu to'atuuf xiqqoo tafe. Maaliif to'atuuf jechuun to'ate guutuutti garuu naannawa magaalaa xixiqqoolee magaalota adda addaa argite magaalota warri juuntaa jedhamu kun keessatti riphan jedhamee shakkaman biyya akka Hagara Salaam san fagoodha gara naannawa Eertiraa naannawa Jibuutii daangaarra jechuudha. Daangaalee kanneen gaafa qabanii fixan guutuutti jarri biyyeen jirtu jedhameetiin fudhatamaa jechuudha. Maaliif osoo magaalaa keessa jiraatanii hanga ammaa odoo poolisiin akkatti fattashtu odoo makalaaqayaan akkatti fattashtu argamuu dhabuun isaanii nama dhiba. Jarattiin keessaa baafatte ani guutuutti waan qabamillee natti fakkaatan maaliif osoo jiraatanii hanga ammaa yookaan harka kennatan yookaan waan tokko godhan. Isinii galee haala akkanaa keessa jirti biyyattiin jechuudha. Yaa'u haga tokko tasgabbii argatte garuu tasgabbii kan dhoorguuf deemtu yeroo ammaa kana Oromiyaatti sodaa guddaatu jira. Yeroo hunda rakkoon guddaan Oromiyaa. Waa'ee biikoos ani maal akka ta'e naaf hin galle waa'een Oromiyaa kun jechuudha. Rabbi tasgabbii itti haa godhu guyyaa kaleessaa akkuma argitan Finfinnee irratti kantiibaan magaalaa Finfinnee qophii addaa gootee fi badhaasa adda addaa fudhataara. Raayyaan ittisa biyyaa jechuudha. Baankiin daldala Itoophiyaatu doolaara miiliyoona 100 jechuun maal jechuudha raayyaa ittisa biyyaatiif kaawwajan mala jedhanii kennanii akkasuma bulchiinsi magaalaa Finfinnee mallaqa xiqqaan kennine baankileen Oromiyaa wanni tokko naaf aksiyoonaa fi abbootiin qabeenyaa gurguddaan kabajaa raayyaa ittisa biyyaatiif malu haala ajaa'ibsiisaa ta'een argisiisan baay'isawee jarrillee biyya kabachiiftee jirti. Tippillee fi lafaa balleessuun isaanii waan guddaadha. Nurrumaa goraa jennaan gara keenya san baay'een adaminaataniin kabajaan isiniif malu yoo daangaa keessan qabattanii akka amma deemtan kanatti deemtaniidha malee gama Oromiyaatti gaafa deebitan Oromoon kabajaa kamuu isiniif godhuu hin danda'u. Garuu waa'ee biyyaati irratti akka dura dhaabbattanii tippillee qabdan sanii yoo qabdan ahlee wasaalee walii galle. Yoo Oromiyaa irratti daangeffattanii shanee balleessinattanii uummata nagayaa kan dhooytan taate nuti ammallee duwidee sanii garagalfannaa kana isin jedhuudhaan saqa baay'ee kan daawwattoota hordoftoota keenya qophiin irraa kana fakkaata. Mee odeeffannoo bira yoo arganne gama boodatti toletti deebinaa turtii gaarii.